Akkam jirtu? Har'a waan baay'ee waan dubbannu illee hin qabnu nu dubbachaatuma as geenye yeroonis baay'ee deemeera isuma wajjin wal arginee harka wal fuunee wal ziyaarree deemuudhumaa fi sagalee keenya akka dhageessaniif akkuma isheen jette wal arguun waan hundumaa hin caala. Kanaaf waan gochaa turtan sila obboleessi keenya asiitii bifa gabaasaatiin dhiyeesseera. Hagam akka dadhabaa akka turtan nu waliin hagam akka dadhabaa akka turtan ummata keessan biyya keessa jiru akkam yaadachaa akka jirtan bira dhaabbachaa akka turtan waan hundumaa dhageenye jirra. Baay'ee itti boonnaa baay'ee itti gammannaa. Kanumaaf isin galateeffachuu dhufnee galatoomaan isiniin jedha. Dhugaadhumatti dhaloonni keessan kuni dhaloota gar tokkoon carra qabeessas gar tokkoon immoo ka carraa hin qabneedha. Maaliif yoo jennee biyya sana keessa baay'een keessan rakkoo achi jiru, gidiraa achi jiru, iyyuma achi jiru, miidhaa biyya san keessa jiru baqattaniiti biyya kana kan dhuftanii. Baay'een keessan rakkoo adda addaa keessa dabartaniiti kan as geessanii dhuftanii biyya ormaa keessatti of ijaartanii deebistanii of dandeessanii hojjettanii buluu dandeessanii maatii keessan biyya sana jiru immoo deebitanii yaadattanii biyya kana keessatti immoo deebistanii ilmaan hortanii osoo ofii keessanii hin jiraatin gar tokkoon warra biyya jiruuf yaaddu, gar tokkoon ilmaan keessaniif yaaddu, gar tokkoon immoo saba keessaniif yaaddu. Kana gidduutti walumaa gadi dadhabaa mukaa jirmatti bu'aa as geessanii dhugaatti galatatti isinii ta'a galatoomaan isinii jedha. Ummata jabaadha isinii akkuma sila namoonni adda addaa kaasan ummata nama boonsuudha, saba isaa boonsuudha. Biyya jirtan keessatti naamusa biyya sanaa eegdanii sirnaa fi seera biyya kanaa eegdanii maqaa keessan waamsiftanii gaariitti waamsiftanii waan hamaatiin maqaan keessan utuu hin dhaamamin wal bira dhaabbattanii jiraachuun keessan nuun immoo asitti nu affeertanii gidduu keessanitti akka argamnu nu taasisuu keessanii fi maqaa hidhamtoota biyya sana keessa turanii amma sidhaa keessa jiranii deebisee galatoomaa isinii jechuu barbaada. Fayyaa ta'aa galatoomaa. Egaa waan baay'ee waan haasofnu hin qabnu biyyi keenya maal keessa akka jirtu quba qabdu. Eeguma nuti biyya akkana keessa seenne illee rakkoo hedduutu jira. Nuti waa'ee nagaa lallabnaa, waa'ee nagaa dubbannaa, biyya keenyaaf nagaa hawwinaa. Biyya ormaa keessa teenye biyya keenya keessatti nagaa dhabnee nagaa hawwinaa. Yeroo tokko tokko immoo warra biyya keenya bulchu warruma nu wajjiniin dhalate warruma afaan keenya dubbatu isaaniin hin komannaa isaaniin hin abaarraa nama biratti illee hamaa isaanii dubbannaa. Kana jaallanneeti miti kan nuti goonu. Namni yoo rakkate obboleessa isaa komata, yoo rakkatetti immoo maqaa obboleessa isaatii hamaatiin kaasa, yoo rakkatetti keessoo isaa dhibee isaa baasee ormatti himata. Rakkannaani kan biyya kana keessa biyya ormaattis warra mirga dhala namaa kabachiisan dhaabbilee adda addaattis mootota adda addaattis isinittis kan nuti dubbannuu fi yoo rakkanneedha. Maaliif waggaa 3 irraa abdii qabna turre dhuguma abdiin keenya guddaa ture bakka kanatti argamne mootummaa kana jabeessaa amma namoota keenya gara aangootti ol dhufaniiru tariitii biyyi sun nagaa argataa biyyi sun guddachuudhaaf carraa qaba. Biyya sana keessatti dimokiraasiin deebi'ee dagaaguudhaaf yeroon isaa amma kanaatiif haa gargaarru yeroo haa kenninuuf kan jedhu dubbachaa turre irra bira dhaabbachaa turre. Hundumti keessanis gammaddanii akka bira dhaabbattan nan abdadha yeroo sana. Har'a waan sun hundumtuu ta'uu didee eegnees dhabnee isa nuyi yaadnee ala yeroo inni ta'ee argamu faallaa ta'e yeroo inni argamu ittinnees dadhabnee gorsinees dadhabnee karaa jaarsummaan isa ta'u karaa hundumaa yaallee dadhabnee yeroo nuu gamu deebinee mormuutti deebinee jechuudha. Keessumayyuu immoo darbee sabuma keessaa ba'an keessatti deebi'anii diinumfatanii diina itti ta'anii isa ofii isaaniitii hidhan, isa ofii isaaniitii ajjeesan, isa ofii isaaniitii biyya keessaatii baasan irrayyuu darbee amma immoo gidduu kana akka argitan naannolee biraatii alagaatti affeeranii dabootti kadhatanii saba keenya irratti bobbaasanii saba keenya ajjeesaa jiru jechuudha. Kana yeroo dubbannu akkuma nama isiniin jedhee faranjii biratti illee kanuma dubbannaa baay'ee gaddaa nama keenya nama biraa biratti yeroo hammeenya isaa yeroo dubbannu garaan keenya cabaa qalbiin keenyas miidhamaati kan kana dubbannu garuu waan godhu waan dhabneefidha.
kan nuti har'a isinitti himuu barbaannu jaallannee miti maaliif wajjiniin teessanii hin haasoftanii isin obboleeyyanii nagaa buusuu irratti akkamittiin amma sila nama tokko waliin haasa'aa ture namoonni dhufanii nu dubbisu maaliif akkam wajjiniin haasa'uu dadhabdanii afaan tokko too haasoftanii saba tokko keessaatii baatanii akkamittiin akka kana wal miidhuu dandeessanii wal hubachuu akkamittiin dadhabdanii ka jedhutu jira isinillee kanuma jettu akkam wattiin anisutuun biyya kana jiraadhe akkasuma hin jedhan ture akkamittiin nama afaan koo dubbatu wajjinii walii galuu dadhaba jedhee garuu amma afaan miti wanti biyya sana keessatti wanti deemaa jiru sirna lamatu deemaa jira yookaanis immoo yaada adda addaa faallaa ta'an walitti araaramuu hin dandeenye lamatu deemaa jira sirni sun maal inni tokkoffaa biyyi kun dur nagaa turte biyyi kun dur yookaan Itoophiyaan biyya guddoo turte seenaa guddaa qabdi turte nagaas qabdi turte amma garuu jijjiiramni sababii dhufee fi nagaa dhabdee waggaa 40 darban kana waan federaalizimii jedhu waan jijjiirraa sirnaa kan jedhu waa'ee seenaas haasoftanii kanaafiti nagaa dhabdee dur yeroo afaan tokko dubbannu yeroo amantii tokko leellifnu yeroo waa'ee biyya tokkitti dubbannu sana yeroo sana guddaa turree iddoo sanatti deebinaa jedhanii sirna isa durii sana kan yaadan kan garaatti yaadan isa deebisuudhaaf kan carraaqantu jira gar tokkoon immoo lakkii nagaan ture suni nagaa sirnaa hin turre nagaa waarawaa hin turre nagaa walqixxummaa irratti hundaa'e hin turre maqaa nagaa obbolummaa irratti hundaa'e hin turre olaantummaaf gadaantummaa ture seenaan inni tokko ol ka'ee inni tokko gadi bu'ee jira afaan inni tokko ol ka'ee afaan inni biraan immoo biraati gadi bu'ee jira kanaatiif tokko hin turre nagaan ture sun nagaa sirrii hin turre kanaaf sirna federaalizimii amma jennu kana isa seenaan hundumtuu keessatti mul'atu isa abbaan hundumtuu naannoo isaatiin of bulchu seenaa isaa achi keessatti calaqqisiifatu aadaa isaa fi afaan isaa guddifatu isa kanatti sirnaan hojiirra oolchinaa kan jedhudha kanaaf yaadi kun faallaadha jechuudha tokko isa duriitti deebina sirna isa durii tokko keessaa sanatti deebina tokkommoo sirna federaalizimii isa hundumtuu keessatti qooda fudhatee akka humna isaatiitti nagaadhaan biyya wal taate tokko ijaarratee afaan kan isaa itti fayyadamaa naannoo isaatiin of bulchaa jiraachuun irra jira isa jedhu yaada faalla wal ta'e kana lamatu biyya sana keessatti warreegaa jira kanaaf namoonni keenya aangoo irratti ol baafne akka carraa ta'e sirna isa dura jenne sana warra hordofuu fi warra deeggaru warra gara afaan tokkotti nu deebisuu barbaadu seenaa mootota darbanii kan nurratti leellisuu barbaadan warra deebisanii siidaa isaanii ijaaruu barbaadan seenaan sun sirrii ture biyyi sun dur guddoo turte waa'ee amantaa ofii waa'ee aadaa ofii waa'ee afaan ofii waa'ee naannoo ofii dubbachuun xiqqaachuudha gadi bu'uudha warra jedhutu nutti dhufe jechuudha isaan keessaatii muummichi ministeeraa nuyi har'a nama nu keessaa ba'e taane waltajjii kana irratti komannuu isaan keessaatii tokko jechuudha kanaaf wal dhabne sababii afaan tokkoof dubbanneef miti yaada keenyatu adda adda ta'e yaada isa durii sanatti nutti deebi'uuf amma waggaa 3 dura namni ulfina guddaa nuuf qaba ture afaan keenya barachuudhaaf yaalii namoonni gochaa turan har'a garuu ulfinni sun hin jiru abbaa fedhetu nu arrabsaa deema nu abaaraa deema maqaa isa nuyi jibbinu sanaatiin miidiyaa irratti ba'anii nurratti barreessuu nurratti dubbatu taaksii keessatti illee akka itti dhaggeeffannu illee dhabne kanaaf mataa keenya wal qabannee deemuu illee dadhabne biyya keenya keessatti har'a Oromoo ta'uun waggaa 3 dura haguma nama kabachiisu har'a immoo ittiin arrabsamuu eegalle jechuudha ijoolleen keenya mana barumsaa dhaqanii akka itti galan illee dhaban magaalaa gurguddaa keessa taa'anii jechuudha egaa kanarra darbee immoo ittiin namoota sabboonota jedhan waa'ee kana namoota leenjisan waa'ee eenyummaa isaanii namoota beekan qabanii mana hidhaatti naquun sababa adda addaatti barbaadanii mana hidhaatti guuruun itti fufee jechuudha nus bifuma sanaatiin obboleessa keenyaa caaluu dhabne namooti kana keessatti sirna isa durii sana mormuu danda'an yookaan sirna federaalizimii kana federaalizimii dimokiraatawaa isa dhugaa kana gara fuulduraatti tarkaanfachiisuu danda'an eenyu fa'i isa jedhu fudhatanii nuunis ittiin qabanii yookaan gaafuma sana isaa wajjin nu dhabamsiisu yoo ta'uu baate immoo mana hidhaa keessa nu tursuudhaaf murteessanii jechuudha. Akka kanaatiin egaa dhiibbaan addunyaas tureera isinis dhiibbaa gootaniittu uummatis biyya keessaa dhiibbaa godheera
bahuudhaaf dandeenyeerra. Haa ta'uyyuu malee namoota hedduun ammas kumaatamaan kan lakkaa'aman qeerroonni kaleessa aangootti ol baasan jijjiirama kana fidan baay'een isaanii wareegaman, baay'een isaanii biyyaa ba'anii, baay'een isaanii immoo ammayyuu mana hidhaa keessa jiru jechuudha. Haala kana keessa jira. Kanaatiif qabsoon hin raawwanne ammallee. Uummati keenya immoo gar tokkoon walakkaan isaa waggaa 3 kan komaandi poostii jala jira. Guutummaadhumatti Gujii yoo fudhattan amma yookaan gara dhiyaa yoo fudhattan akka jirutti waggaa 3 komaandi poostii jala waraanatu irra taa'aa jira akka jirutti. Gadi ba'anii ol deebi'uun hin jiru. Naannoo sun akkuma beektan amma warri qotee bulaan naannoo sana jiru buna fa'aa warri qaban laga bu'anii buna isaanii funaannatanii deebi'uu hin danda'an. Gadi bu'anii jennaan waraanatu rukutan jechuudha. Qonnaa qotaa hin jiran, barachaa hin jiran, daldalaa hin jiran, dinagdeen isaanii kufeera. Namni nama jedhamu keessaa baheera. Namni sabboonaadha jedhamu tokko tokkoon keessaa namni dhabamsiifameera. Kanaatiif biyyi isin dur beektan sun har'a yoo namni gara sanatti dhalattan yoo beektan har'a yoo dhalattan biyya sana baruudhaaf hin dandeessan. Waan guddina haafuuti lubbuudhaan jiraachuun illee dadhabameera jechuudha. Waggaa 3 dura waa'ee lafa keenyaaf falmina ture. Lafarraa nu buqqaasanii akkas nu godhanii naannoo Finfinneetti akkana nu godhanii har'a immoo lafa isa biroo irraa yoo buqqa'ee lafatti buqqa'ee bakka itti baqatu iyyuu dhabaa jira. Bakka itti deemu iyyuu dhabaa jira jechuudha. Akkuma isiniin jedhe akkuma duraan kaase gosa meeqatti bobbaasanii raayyaan ittisa biyyaatti bobba'e, poolisiin federaalaatti bobba'e, poolisiin humna addaa jedhamu kan Oromiyaa kan gara laafina tokko hin qabne saba isaa akka barbaadetti mana irratti gubaa ajjeesaa kan deemu humna akkasii humna sadaffaatti dabalanii kun iyyuu ga'uu dide humna arfaffaa humna hidhate humna rakkoo uumuudhaan beekamu naannoo biraatii affeeranii naannoo keenyatti weerarsiisanii uummata keenyatti rukutaa jiru guyyaa har'aa kana. Eegamii bakka kana dhufnee teenyeeti har'a yoo obboloonni keenya meeqa akka wareegaman meeqa qe'ee isaanii keessatti akka du'an hin beeknu. Mana qotee bulaa, mana citaa, mana qorqorroon leetuu ta'e uumaa miti beektu mana citaa itti naannanii gubanii biyya sirban keessadha kan nuti jirru har'a Oromiyaa jechuudha. Loonsaa utuu iji isaa ilaaluuti namni bakka biraatii dhufe daangaa ce'ee bishaan ce'ee ooffatee fudhatee deema qawwee baadhatee jechuudha. Kana mootummaatu gargaara. Kanaaf wal dhabne afaan keenyatu dubbannu kan mo'aaf wal dhabne waan goonuu dhabne jaallannee miti kan nuyi komannuu kan dubbannu kan abaarruuf jaallannee miti. Namni yoo rakkate obboleessa isaa abaara beektu yoo rakkate dhugaadha hin rakkanne waan goonuu dhabne. Kanaatiif akka nu hubattan barbaadna. Garaa kutachuu dadhabnee miti yookaanis ijibbaata isa dhumaa gochuu dadhabnee miti. Fakkeenyaatiif dhaabbileen Oromoo tokko taanaa akkas goonaa gaaddisa ijaarrannaa jennee waan baay'ee waggaa meeqa itti dadhabneera. Kana hundumaatiin hin dadhabamu. Maaliif yaada sanatu yaada Oromoo miti. Dhiigi Oromoo haa ta'u malee yaada sanatu yaada Oromoo hin taane. Ulfina Oromootiif kan ta'u miti sirna nuyi ijaarrachuudhaaf barbaadnu miti. Kanaaf gabaabamatti ani wayi tokkoon isinitti dhaamuu barbaada. Qabsoon hin dhumanne hiikamuu keenyaan qabsoon hin dhumanne kumaatamaan namni keenya hidhaa keessa jira. Hooggantoota adda bilisummaa Oromoo yoo fudhattan hundumti isaanii mana hidhaa keessa jiru. Hidhaa isaan keessa jiran immoo hidhaa isaanii keessa turre yoo jedhu waliin fakkaatu. Kan isaanii baay'ee hamaadha. Kan isaanii baay'ee suukanneessaadha. Hakiimiin isaanii argu manni murtee yoo inni hiikaman yoo inni jedhee inni gadi lakkisee poolisiin immoo butee fudhatee deemee iddoo barbaade dhageessuu qaba. Bakka naan barbaadetti geesse gammoojjii keessatti naannessee hidha bakka barbaadetti. Akka kanatti osoo mana murtee hin dhaqin namni seeraan gad lakkifame mana hidhaa keessatti dararamaa jiru jechuudha. Kan dargaggoota waan himamu iyyuu hin qabu. Ajjeesanii karaa irratti gatu. Baay'een keessan viidiyoo isaanii tokko tokko argitaniitu harka dugdatti hidhaniitu rasaasa addatti reebanii ajjeesu haadhaaf abbaa isaanii biratti. Utoo obbolaan ijoollee xixiqqoon akka keessanii kun utoo isaan taa'anii ilaalanii ajjeesu. Mana hidhaatii baasanii. Nama tokko eega hidhanii maaliif hidhaatii baasanii ajjeesu? Waggaa 10 yoo hidhan maal ta'a? Umurii guutuu yoo hidhan maal ta'a? Haga fedhan yoo hidhan maal ta'a? Kun hundumtuu dadhabame. Hidhaan garaa isaan ga'uu dide ajjeechaan isaan raawwatan garaa isaan ga'uu dide kun isaan quubsuu dide har'a ormatti waamanii dawootti kadhatanii ajjeesisaa jiru.
kana wajjin akkamitti teenyaa so kana wajjin akkamitti haasa'an jedhan maal gochuutis danda'ama kana jaalala kanaaf qabsoon ammallee itti fufee jira namni baay'ee jennee waan gammadu sin qabu waan inni cimu sin qabu nuyi ba'uun keenya gaariidha garuu nuyi namoota muraasa namni baay'ee jechuudha kanaatiif hojii qabdan irratti hojii tokko isinii dabaluu barbaadna hojii tokko isinii daballee isinii kennina inni daldala isaa daldalu garuu waa'ee saba isaatii nama argutti dubbatu hiriira haa ba'u haa barreessu haa dubbatu waan gochuu danda'u hundumaa haa godhu inni barreessu yeroo kana waa'ee saba isaatii kan hin barreessine yoo barreessa namni barreessuu danda'u hundumtu waa'ee saba isaatii waa'ee ormi daangaa isaa cabsee dhufee mana isaa keessatti weeraru obboloota isaa biratti gudeedu kan amma hin barreessine yoo barreessuu danda'a oromoon kana hin barreessine barreessaas miti kana booddee waa tokkollee oromoos jennee waamuus hin dandeenyu wal abdachuus hin dandeenyu namni barreessuu dandeessan hundumti keessan waa'ee kanaa barreessaa waan argitan hundumaatiin barreessaa warri artistii warri taatan yeroon kana yeroon itti walaloo barreessan yeroon itti diraamaa yookaan dooyyaa adda addaa waa'ee saba keessanii itti barreessitan yeroon itti waa'ee saba keessanii miidhaa saba keessanii irra jiru yeroo isin itti weelluu yookaan walaloo yeroo isin itti barreessitan amma sirbi ba'u amma booda sirba jaalalaa ta'uu hin qabu jaalala keessa hin jiru waan akkasii keessa hin jiru weeraramaa salphina keessa jirra waan ta'eef kanaatiif artistoonni keenya kana booddee maaltu isinirraa eegama yoo jenne kana isinirraa eegu aartiin qabsoo oromoo keessatti qooda guddaa akka inni taphate artistoonni keenya qooda guddaa akka isaan taphatan beeku baay'een isaanii haala 2018 dhufeef artistoonni keenya shoora guddaa taphataniiru har'as kana taphachuun itti fufuu qabu wanti garaa nama ga'e hin jiru wanti argame hin jiru sababii ta'eef obboleettiin keenya amma maal jette addanaati hamma gaafa bilisummaa keenya argannutti qabsoo keenya itti fufa jette ammallee qabsoo keenya itti fufa amma abbaa mirga keenyaa ta'anitti qabsoo keenya itti fufa kanaatiif tokkoon keessan amma waa'ee qabsoo karaa maalii isinitti himuu hin barbaadu namuu mirga isaatiif qabsaa'uun dirqama isaati mirga isaatiif qabsaa'uun dirqama isaati karaa dhagahamuu danda'u qabsaa'uun mirga isaatiif dirqama isaatiis ta'ee irratti mul'atan kanaaf utoon waan baay'ee isinitti hin dheeressini hojii qabdan irratti hojii saba keessaniif hojii beeksisuu hojii advocacy jalqabuun isinirraatii eegama kana booda mana keessanitti hin taa'ina nama argatan hundumaatti dubbadhaa mootummaa irratti dhiibbaa godhaa mootummaan amma jiru kun akka kanaatti nama ajjeesaa nama hidhaa nama biyyaa baasaa saba isaa cunqursaa alagaa irratti waamee saba isaa dararaa itti fufuu hin danda'u kun jijjiiramuu qaba dirqama kun dirqama kana tumsuunis hin danda'amu kana bira dhaabbachuunis hin danda'amu mooraaliyyuu kana bira dhaabbachuu jechuun saba sanatti bobba'anii akkuma ormaa ajjeesuu wayya kana bira dhaabbachuun hin danda'amu tasuma maal sababii ta'eef kana bira dhaabbatama maal sababii ta'eef kun tumsamuu danda'a kanaatiif ani gabaabaadhumatti waan baay'ee isiniin jechuu hin barbaadu qabsoon keenya itti fufaa hojii keessan irratti hojii dabalataa tokko qabadhaati waa'ee saba keessanii dubbadhaa waa'ee saba keessanii barreessaa tokkummaa keessan eeggadhaa kanumaan isiniin jechuu barbaada fayyaataa galatoomaa jawaaratan sillaati Angka molta. Maya kam dani. Warre itu sih ya turre. Marsa duma lu hetokko. Itu tuh soji itu tuh I think error mo for jenne o emenda uso chat I think this was the second city.
Ummanni Siyaatil hojii hojjetaa turre hunda keessatti hojii advokasii, hojii dippiloomaasii, leencalloodhaanis hedduu nu gargaaraa turtanii. Waggoota lamaan dabre kana immoo nus arguu baannu mirga saba keessaniitiif nuufis maatii keenyaafis waa hedduu hojjettan. Gabaasa abduun dhiyeesse irra xiqqaa kanuu waan nu beeku jechuudha. Kanaaf galatooma baga keessan taane baguma keessan taane jechuudha. Baguma keessan taane baguma isin irraa dhalanne. Hedduun keessanidhaa keessa turtanii qabsoo keessa turtanii namni dhaan qalmasiin baay'een jiru keessa hidhatti inni illee PhD fitee postdoc fellowship hojjetaa jira mana hidhaatti. Ana otoo digrii iyyuu fitin nagan lakkisanii diploomaan nagan lakkisan mana hidhaa keessatti wanti ulfaatan manni dhiphachuu miti, nyaanni hanqachuu miti, maatirraa adda ba'u miti. Uummanni ati nan qabsaa'aaf jettee saba isaatiin hidhamte sun gaafa ati hidhamte irraa kaasee si duuba yoo hin jiraanne, si duuba jechuun deeggaraa kee ta'uu osoo hin ta'in kaayyoo ati hidhamteef san bakkaan ga'u irratti cichuu yoo baate, sagalee yoo ta'uu baate gaafas sheenoftaa jechuudha. Nu garuu hin sheenofne. Oromiyaattis biyya ala warra jirtanis tokkummaa keessan cimsitanii murannoo keessan gumaata keessan dachaa dabaltanii waan nu boonsitaniif mana murtiittis poolisii durattis qoma dhayanne akka jeedalaa osoo hin ta'in akka leencatti bokkisaa turre isin abdanneeti galatooma. Warri Siyaatil gumaanni nuuf gootan kan mallaqaan nu gargaaru advokeesii nu godhu qofa miti ilma namaa nu kennitan ilmaan namaa. Yusuf atiin gaafan dura dhufee rakkoodhaa kennitan wata hirmambar. Gaafan Oromoo Faristaan dhufe silkii cabaa tokkoon qaban ture silkii Filippii tokko yaadattaniin silkii san harkatti uffatee fidee naa kenne egaa gaafsaniiti kun waanuma jala deemaa jechuudha wanuma gargaaraa jira Yusuf Faristaan. Redwaan gaafa inni gofare kaatee kubbaa ijoollee kubbaa geessuun beeka. Isin ilaalaa jimmiin kaaftee biyya dhufe. Eerpoortii guyyaa tokko jedhan. Guyyaa lama bullaan nu wajjin hidhame jechuudha. Ji'a lama moo sadii dhuge. I think osoo Redwaanii fi Yusuf jiraachuu baatanii maatiin kiyyaaf ka baqqalaa imruu inuma facaa ture. Dhugaatiin hin jiru. Erga gaafa san ummata maatii keenya gara hundaan administratively haga irratti maatiin kiyya waan kana keessa galan beeku haga ammatitti isaan dura dhaabataa ture. Abbootii ogeessota seeraa keenya qindeessuun, ogeessota fayyaa qindeessuun, daasporaa qindeessuun ijoolleen asii guddate sun akka waan biyya sanii guddatte siistama biyya sanii nyaatte sochoosaa turte jechuudha. Galateeffachuu barbaada. Yusuf naaf baqqalaan maqaa qabnaaf suuta deemee ta'e Yusuf isloo jennaan suuta deeme. Dhufee balbala cufuu ka'an akka itti bara deemoo hojii dhufa maneedha. San booda anillee dubbisu baqqalaa dubbisa. Maal isin yaamitu jedhaan baqqalaan tokko lama sadii itti hima. Tokkollee fiduu namatti hima. Kakalee itti himna dhiiseet boodarra what else jedhaan. Kanaaf what else fi Redwaan akka hawaasa kanaatitti gumaanni guddaan isin goonnitan ijoollee lamaan kana jechuudha. Redwaan illee leetaadha homaan ta'u Yusuf garuu haadha warraasaa ilmaansaa lamaan dhiise 3 years
qabsoo kanaaf nu deeggaruudhaaf ture. I'm really sorry for his wife and his kids because I know what it means to be away from your loved ones. Thank you. Nagalateeffadha warra isaa Na'imaa fi ijoollee isaa nagalateeffadha hedduu galatoomaa. Dubartoonni keenya qabsoo kana keessatti miidhaa dubartoota keenya irra gahu falmaa isaan godhan baay'ee nama ajaa'ibsiisa. Marsaa kana immoo galatoomaa jennee waggaa dhufnu yeroo hunda caalaa parsantii 50 isaanii qabatanii galma keessatti mul'ataa jiranii jechuudha. Akka milkoomnu kanaan hin beeka. Gaafa dubartoonni galma guutanii daa'imman isaanii fidanii wacaan gurra keenya quntuutan akka hojjannu akka milkaa'u waan hin beekuuf galatoomaa jechuun hin barbaadu dubartoota keenya. Aashaa Gobanaa immoo kumachuun barbaada. Yeroo lama Oromiyaa dhufte osoo nun gaafatiin deebite. Jeneraalummaa kennineef jedhanii keessa hin jiru maaliif galee digirii fixuu waan hin barbaanne bachoota irraa darbe. Maaladaa miidiyaa yeroo hidhaa turretti baay'ee nuuf qabsaa turtanii waleen keenya ijoollee Sidaamaatu qaba. በጣም እናመሰግናለን ማለዳ ሚዲያ thank you. Community kuni you have transformed a lot. Dhugaa nama boonsitan beek. Rakkoolee tutture hundarra dabartanii jaarmaa ciccimaa gootanii biyya kana keessatti bakka bu'oonni mootummaa kanaa hundi dhugumaan akka isin bakka bu'an godhuu danda'u keessaniif rakkoolee ilmaan keessan qunnamaa ture san hunda dabartanii ilmaan keessan baratanii bakka gahanii isiniifis nuufis akka dabruu danda'an godhuu keessaniif hawaasa Siyaatil hedduu nu boonsitan ammallee jabaadhaa jechuun barbaada. Akkuma bakkeen jee duula kana keessatti isin galateeffachuutti aansee waa'ee nagayaati ka dubbannu. Waan waa'ee nagayaa kaasofnu abbootii amantii taanetii miti. Qawwellee qabaachuu baannu sodaattuu taanetii miti. Biyya dhukka akkatti kaasuu dandeenyu hin beekna. Biyya quba takkaan dhaabuu akka dandeenyu qabatamaan beektan miti. Quba takkaan dhaabuu numa dandeenyu. Garuu biitti nuti biraa hidhamnee fi itti baane takka miti. Taa osoo jennuun karaan kuni gooddaa karaa kana koottaa osoo jennuun sirna durii awwurra sirna haaraa ijaaruu wayya osoo jennuun sirna abbaa irree fiduuf hawwurra sirna dimokiraatawaa fiduu wayya osoo jennuun olaantummaa garee tokko ijaaruuf hawwurra walqixxummaa nama cufaa fiduu wayya osoo jennuun callisaa isin hin beeytanii siyaasaan shira malee mariin hin taatu nutu sinirra beeka jedhanii biyya daaraa godhanii ilmaan namaa akka baalaatti yeroo harca'u keessatti sababa lammiin wal gaarreeffannaa guddaa keessa yeroo jirutti diinagdeen biyyattii kufee ilmi namaa waan nyaatee bulu caayaa keessa galu wayaa daara ittiin of baasu yeroo dhabe keessatti yeroo immoo waggaa gadi baanee laallu rakkoo waggaa lamaan dabree caala ka waggoota itti dhufanii hedduu waan nu sodaachisuuf dhumaatii dachaa ta'e as deemaa akka jiru waan agarruuf balaan gaagaamni guddaan saba keenyaa fi ummatoota biyya sanii irratti dhufaa akka jiru waan agarruuf hoggansi jiru immoo rakkoo kanaayyuu sirnaan hubachuu dhaburra rakkoo dabalaa akka jiru waan agarruuf biyya kanatti lolli hin baasuu kara nagaatti deebi'aa jennee dhiibbaa godhuu murteessine jechuudha. Kana waggaa jennu kanurraa eedan kan akka hin taane ni beekna. Waggoota lamaan dabre kana keessatti waan Oromoon keessa dabre isiniif rabbi qofa beeku. Ni ganamtan. Qaroo keessan isin jaamsan. Ilmaan keessan lafarratti fixan. Hamila isin cabsan.
sirna lagarra qabsaa turtanii keenya ol dhufe hoggaa jettan isinitti hammatee argame. We understand your pain. Galmoota adda addaa keessatti dallansuun keessan maalirraa akka dhufu ni hubanna bara. Aariin keessan nu keessas jira. We feel you. Garuu akka hogganootaatti ummata akkanatti madaa'e kana, ummata akkanatti dallane kana, ummata ganame kana yoo maal gooneef wayyaa maal tururraa eegama akka hogganatti jennee of gaafanne jechuudha. Wal gaafanne ni mari'anne, ofiinis ni mari'anne, ummata keenyas bahaa dhihaa kaabaa kibbaa guddaa xiqqaa qonnaan bulaa barataa dubbifne. Sabaaf sablammoota wajjis ni mari'anne, dippiloomaatota wajjis ni mari'anne. Akka hogganootaatti fuulleffannaan keenya guddaan kan ta'uu qabu balaan ummata keenya irra gahe, cabbii ummata irra keenya irra gahe, dhumaatiin ummata keenya irra gahee fi gahaa jiru kanarraa akka hammaatee hin deemne maal godhuu qabna jennetti tarsiimoo lafa kaayannee socho'aa jirra jechuudha. Wanni nu hubachuu qabdan, wanni akka nu hubachuu qabdan barbaannu akka hogganootaatti dallansuu keenya dallansuun baasuu hin dandeenyu, nurraa isin eeggamu. Aarii keenya aariin baasuu hin dandeenyu. Maaliifi aaree jedhanii yoo keessaa baasan ni dhaama. Aarii keenya yoo gabbaanee dubbanne, waan garaa keenya keessa jiru yoo gabbaanee dubbanne ibidda irratti beenzila raphuu ta'a jenneeti. Kanaaf akka hogganaatti miira keenya liqimsine tarsiimoon saba kana bakkee baasu tokko saba kana qofa miti. Oromoo waan kanumaa jiru kanan doongorinaa. Biyyi guutuun ibiddi itti qabatee jira. Amaarri dhumaa jira, Qimaanti dhumaa jira, Tigraay dhumaa jira, Kibbi dhumaa jira, Somaalee qofa xiqqoo kan nagaa qabu. Gumuz lafarraa fitaa jiru. Ummanni mootummaa fi humna hidhate qofaa miti wal fitaa jiru. Kanaaf yoo ummatoonni biyya sanii wal dhagayanii mootummaa irratti dhiibbaa godhanii mootummaan karaa balaa kanarraa dhaabbatee humnoota hunda wajjin kan mari'atu taate malee dhumaatii hama dhufaa waan jiruuf kana ofirraa hambisuuf tokko prioritiin kennamuu qabu lolli dhaabbachuu qaba. Warra Tigraay wajjin tak lola seenuu heddanii dhiisaa hoggaa jennuun maal nutti barreeftan nuun jechaa turan. 2018 gaafa nan gale jara kanaa wajjin araara buusa reintegrate godha hoggaa jennuun nutti barreeftan jechaa turan. Ilmaan namaa 100,000 dhuman. Wal cabsine jedhanii deemanii biyyaaf uummata caccabsanii kasaaraan ammas ga'u erga ga'ee booda mariitti seenan. Waan gaarii waan hawwaa turre waan gaafachaa turre. Oromiyaa kun ta'uu qaba. 100,000 dhumuu qaba. Biyyi barbadaa'uu qaba. How many lives do we have to give? How many lives need to be cut short? How much property need to be destroyed before we wake up? Kanaaf nuti ergaan ammas mootummaadhaaf dabarsinu lolaan sirni abbaa irree ijaaramu hin danda'u. Itoophiyaa keessatti amma booda sirni abbaa irree gateettiin sirni abbaa irree baadhachuu danda'u hin jiru tokko. Olaantummaan garee kamiitu ijaaramuu hin danda'u. Kana qabatamaan mul'atee jira jechuudha. Kanaaf Oromiyaa keessatti, Beenishaangul keessatti, Kibba keessatti lolli barka isin dhagaa jirtan kun qofaame kan jiru. Lolli dhaabbachuu qaba. Akka kaafaa'ottis, akka hogganoota Oromoottis, akka lammiilee biyya saniittis prioritiin guddaan nu amma qabannee deemaa jirru stop the war. One. Lolli erga dhaabatee booda maal dura irratti nu fide? Akkamiin gara fuulduraa akka waliin lolle goona? Sirnaa fi seera kamii yoo deemne wayya? Aangoof dinagdee akkamitti qooddanna kan jedhu mariitti seenamaa jechuudha. Akka kaafaa'otti karoora nuti qabnu biyya saniif, uummata saniif, Oromoo fi sabaa sablammii biyya saniitiifis
sirna federaalawaa ka ummatoonni qe'ee ofiitti itti bulchan biyya immoo waliin bulchan humnaan osoo hin ta'in mariidhaan waliigalteedhaan ijaaruu qabna. Sirna kana ijaaruudhaaf immoo abbaa irree sirna abbaa irreetiin uleen shimalaan qawween osoo hin taane malaa fi tooftadhaan ilaaf ilaameedhaan ta'uu qaba. Kanaaf immoo sirna dimokiraatawaa ijaaruu irratti fuulleffachuu qabna jenneet kan deemaa jirru jechuudha. Kana kan jennu haala hamaa biyyi sun keessa jiru. I cannot emphasize enough. Maaliifi biyya sanatti farrisuun barbaadu. But I see things. Rakkoon biyya sanatti dhufaa jiru. Finfinnee nama taa'utti mul'atu. Isinitti wayya baay'ita. Finfinnee is a bubble. Rakkoon hoggana biyya sanii, they live in a bubble, in a sheltered place. Hogganoonni kun qe'eetti dhalatan helikooftara malee dhaquu hin danda'an. Finfinneetti garuu rakkoon itti mul'atu. Biyya san balaa hamatu deemaa jira. Akka amantii keessatti rabbi kadhadhaaf. Biyya san hoggaan isin jedhu abstract miti real ummata isin jechaa jira. Ayyoo baabboo keessan obboleessan keessan olla keessanitti rakkoo hamma deemaa jira. Rabbi kadhadhaaf. Hamma dandeessanitti keessattuu diasporaan hedduun dhayxanii lafa fudhattanii akka mootummaa saniif harka dhaa turtan hin beeyne. Isin yaasii teessu waan fudhattan. Ani isin hin abaaru ani. Isin yaasii teessu maa miti. Ormuun fudhata rakkoon qabu sanii miti. Garuu jara mootummaa sanitti yoo dhiyaattan wannummaan fudhatan sun akka isin isif hawwoo barbaadan taate lolli kun dhaabachuu qaba jechuudha. Kanaaf itti hima. Tifoozoo qofan ta'inaa, cheerleaders qofan ta'inaa, nu deeggaraan jennu nu. Bilchiginnaa deeggaraa yoo barbaaddan rakkoon hin jiru. Garuu ibiddatti hoggaa isaan deeman calliftanii hin laalina. Balatti hoggaa isaan biyya keessan calliftanii hin laalina. Kanaaf waan dandeessaniin qabsoo gargaaruu itti fufaa. Garuu immoo Oromoo waan tokko tokko waan sooshaal miidiyaa irraa agarru nama qaanyeessa. Oromoon lammuma jiraarra bara. Gosa amantiin qabamu Oromoon sitti hima. Ka ajjeesaa jiruuf ka du'aa jiru qofa Oromoon amma jiru. That's two. Balaa biyya saniif ummata sun keessa jiru yeroo agarrutti nuti garaa magarummaa qabnu dhiifnee hogganoota saboota biraa wajjin gatteenye mari'achuu barbaadu. Isin garuu gosaaf amantii fi gandaaf qabaleen adda qoqqoodan tanii hoggaa loltan it is shame. Don't kill yourself. Ufitti qoosina. Bakki namni irraa dhumaa hin jirre, bakki namni irraa hidhamaa hin jirre, bakka namni irraa buqqa'aa hin jirre, bakka namni beelayaa hin jirre. Dur magaalaalee nagaa qabdi. Bara magaalaa irratti namni ajjeefame bulaan kan hunda. Beelli rakkoon hiyyummaan hammaataa deemaa jira. Rakkoon amma dhufaa jiru bisaanitti is universal problem. Biyyatti guutuu waliin gahee deemaa jira. Kanaaf immoo holistic approach deemuu danda'uu qabna jechuudha. Yeroo rakkoonuu tokko nu godhaa jirtu kanatti uummanni keenya diaspora gargaarsi guddaan isin godhuu qabdanii waan biraa yoo nutti hafe rabshaaf jeequmsa qoo nutti hin argina rabbi yaati waliin jeeqixanii nun jeeqinaa nu rakkoonuu nu jeeyitee jirti uummannoonni hin jedhu nu duutii nutti hammaattee jirti hidhaan nutti hammaattee jirti hiyyummaan rakkoon nutti hammaattee jirti wal jeeyitanii mataa nagaan hunda erginaa isin hin jedhanii galatooma.